السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان خبيمتودا هردفتودا channel FM Technology nageenyi rabbi bakka jirtan maratti isin haadha qabeechaa har'as viidiyoo addaatiin qabadee isinii dhufee jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoon har'aa kan addaa kun immoo waa'ee maaliitii yoo jenne wanni inni wal qabatuun waa'ee ashaaraatti wal qabata jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Ashaaraan maalii? Maaliif itti fayyadamna? Akkasuma miidhaa hoo ni qaba yoo jenne miidhaan isaa hoo maali? Akkasuma akkamitti ofirraa qolachuu dandeenya? Kajoo kana hunda viidiyoo kana keessatti argattanii adda baafattan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf viidiyoo kana biraa hin fagaatina irraa fayyadamtanii kan isin jiru ana qopheessaa qophii tanaa kan ta'e Farhaa Muhammadii. Viidiyoo kana hamma dhumaatti hordofaa isin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya osoo viidiyoo keenyatti seenin dura akkuma baratametti wanni har'aas isin gaafannu yoo jiraate viidiyoo tanaaf laayikii kennaa fi obboleeyyan keessaniif raabsaa isin jenna. Akkasuma immoo channel kana subscribe godhaa nu jajjabeessaa nuti kana cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Akkasuma gaafii fi yaada qabaannaan wantoota isin hojjechuu barbaadaniif kana gaafachuu feenaan immoo harri teenya karaa koomentiitiin banaadha isiniin jecha asumaan gara viidiyoo teenyaatti seennaa jechuudha. Deebinee dhufnee jirra kabajamtoota hordoftoota channel FM Technology. Egaa akkuma jennee namoota ashaaraan waan inni ta'e ni beektan jechuudha. Waan ani isinii himuu miti. Akkuma beektan gaa yeroo ammaa tana irra guddaan nama moobaayilii iskiriinaa fayyadama. Warri moobaayilii iskiriinaa fayyadamu irra guddaan isaatis akkasuma moobaayiliin isaanii ashaaraan ni daleeti jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf ammoo ashaaraan faayidaa hin qabu jechuu miti. Faayidaa guddoo qaba. Akkasuma akkuma faayidaa guddoo qabu miidhaan isaatillee kan hangana hin jaamne jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Maali miidhaan isaa yoo jennu immoo miidhaan isaa akkuma beektan gaa yeroo ammaa tana waa'ee ashaaraa baruu bira hotee jechuudha. Namni tokko kan ashaaraadhaan moobaayilii isaa banatu yoo rafee jiraate jechuudha. Fedhuu diina isaa ta'a fedhuu namni biraa ta'a jechuudha. Dhufee quba isaa kanaa fi moobaayilii isaa tana bakka ashaaraa tana wal qunnamsiisee achi booda faayilaa garaagaraa kan moobaayilii isaa keessa jiru addaan akka fedhe godhee itti fayyadamee laalee iccitii hunda jechuudha. Akkasuma immoo koodiiwwan adda addaatti galchuudhaan moobaayilii nama sanii akka fedhe godhuu danda'a jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf ammoo falli akkam goonaa kan jettan yoo taate jechuudha. Falli asumaan bakka seetingii tana keessa seentanii jechuudha. Bakka sarchii tana tuutanii maal barreessitanii lookdaawun jechuu barreessitan jechuudha. Erga akkana barreessitanii akkuma agartan asirratti opshina kana isin fide jechuudha. Show lockdown option jaa kabajamtoota hordoftoota keenya isa kana kilik goona jechuudha. Achi booda waan ittiin moobaayilii teessan bantan isin gaafata. Paatarnii taatus, piinii taatus, paaswordii taatus jechuudha. Achi booda ni bannaa. Achi booda kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan isa kana jechuudha kunoo. Isa kana ga'anii akkuma agartan baneetiin jira jechuudha itti fayyadamuu jira waan ta'eef yoo irra guddaan keessan akkanatti argatan waan ta'eef achi booda ni bantanii. Erga bantan ammoo keessaa baanee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga keessaa baanee ammoo yeroo rafuuf deemtan yookiin ammoo yoo yeroo adda addaa tan dadhabdanis taate akka feetanitti jechuudha. Namoonni narraa moobaayilii tanaa fi quba kiyya kana wal qunnamsiisee faayila garaagaraa narraa laalee iccitiiwwan garaagaraa narraa baasee maal jaayettanii yoo kan sodaatan taate asumaan osoo hin rafne yookiin ammoo osoo if dhageessanii jechuudha. Moobaayilii teessan tana bakka cufanii tana yookiin bakka paawarii tana gajjabeessitan jechuudha. Achi booda akkuma agartan asitti lookdaawun mood jaa isa kana kilik goone jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga isa kilik goone akkuma agartan keessaa nu baasee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Keessaa nu baasee cufee jechuudha moobaayilii teenya. Kanaaf gaa erga akkana cufee jechuudha abbaan fedhe moobaayilii teetiif quba kee wal qunnamsiisee fayyadamuu hin danda'u jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya waan takkallee jechuudha. Yoo amma inni quba keetii fi moobaayilii wal qunnamsiisuuf yaalellee akkuma agartan akkuma nan godhu jiru kana akkana isa godhe jechuudha. Koodiitti isa fida malee ashaaraadhaan hin banuuf jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya isinittillee dheereessine viidiyoon har'aatis asuma irratti dhaabbatti. Viidiyoon kun akka isinitti tole warraa baratan abdii guutuun qaba waan ta'eef viidiyoo kana laayikii kennaa fi isin jenna. Akkasuma chaanaala kanaaf haaraa taanaan subscribe godhaa. Nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Ta'arraatiif asuma dhaabbanna isiniin jecha viidiyoo biraatiin hamma wal agarrutti nagaya rabbii keessa nu jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.